Ashama akkam jirtu daawwattoota Shinniigaa Broadcasting Service oduu yeroo kanaa qabannee jirra. Dursaan gafoota oduu. Magaalaa Finfinneetti guyyaa har'aa boombiin dhuka'e. Manni murtii guyyaa beellama obbo Jawaar Mohammed fa'aa dabarse. UNSC'n dhimmoota Itoophiyaa fi Yemen irratti walga'ii taa'uu fi loltoonni Suudaan qotee bultoota 24 ajjeesan. Daawwattoota keenya oduu kan isinitti himu ani Rahmat Siraaji amma oduu bal'inaan. Guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa Booletti har'a Bitootessa 2021 boombiin dhuka'uun gabaafame. Dhukaasni boombii kun miidhaa qaqqabsiisuun isaa eeramee jira. Eenyu akka dhukaase ifatti wanti baramee beekamu jiraatu baatus boombii kanaan namootni ajjeefamuutu gabaafamaa jira. Hiriirri mormii barattootaan itti fufe guyyaa kaleessaa barattoonni mana barumsaa biiftuu gimbii sadarkaa lammaffaa waaree booda mormii dhageessisanii humni waraanaa mootummaa mana barnootaatti seenuun dhukaasa banee barattoota hedduu oliif gadi ari'uun dararaa akka ture maddeen keenya Shinniigaatti himanii jiru. Humni waraana mootummaa ijoollota kana adamsaa waan jiruufi gariin barattootaa gara bosonatti baqachaa akka jiran himama. Hiriira kanaan barattoonni mana barumsaa biiftuu gimbii sadarkaa lammaffaa mormii mootummaa irratti gaggeessuu turani isaanis gabaafamee jira. Manni murtii guyyaa beellama obbo Jawaar Mohammed fa'aa dabarse. Manni murtii olaanaa federaalaa jecha amantaa fi waaqii namoota 24 galmee obbo Jawaar Mohammed jalatti himataman fudhachuuf kaleessa wiixatatti beellamee turus guyyaa biratti dabarsee jira. Gabaasa dabalataaf Oliifan Marga. Obbo Jawaar Mohammed dabalatee namoonni galmee himata isaanii keessatti himataman 20 guyyaa kaleessaa mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii lidataa dhaddacha farra shororkaa fi yakkoota dhimma heeraa tokkoffaatti dhiyaataniiru. Manni murtichaa jecha amantaaf waaqii himatamtootaa fudhachuuf kaleessatti beellama qabatee turus haala himatamtoonni irratti argaman ka'umsa godhachuun jecha isaanii osoo hin fudhatin hafeera. Abukaatonni himatamtootaa maamiltoonni isaanii obbo Jawaar Mohammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa fi obbo Hamzaa Adaanaa erga nyaata lagatanii guyyoota 33 ta'uu fi jecha kennuu akka hin dandeenye mana murtiitti himan. Osoo waliin ka'in barcumarra taa'anii akka dubbatan kan taasifaman obbo Baqqalaa Garbaa mana murtichaaf kabaja guddaa akka qaban dubbatan. Haa ta'u malee gara hospitaala Laandimaark geeffamuu osoo qabnu garee maafiyaan daandiin itti cufamee butamanii gara hospitaala Xooraayilochi akka geeffaman dubbatan. Gareen kun garee ajaja mana murtiin kabajneedha kan jiran obbo Baqqalaa Garbaa sirna garaa jabaatu kanarratti qabsaa'uu barbaadu. Ammeenyi nurra ga'ee salphaa miti jechuunis dubbatan. Namoonni lamaan obbo Baqqalaa Garbaa hospitaala Laandimaarkitti akka yaalchisaniif mana murtiin ajajamanii maaliif hospitaala mootummaa Xooraayilochi jedhamutti akka geessan abbootii seeraan kan gaafataman yommuu ta'u lachuu gubbaadhaa ajajamanii akka ta'e himan. Akka abukaatonni shakkamtootaa jedhanitti biyyi mootummaaf seerri jirutti nutti xalaa osoo deddeebisnu maamiltoonni keenya nurkatti du'aa jiru jechuun mirgi lubbuun jiraachuu maamiltoota isaanii haala rakkisaa keessa akka jiru abukaatoon obbo Jawaar fa'aa mana murtiitti himatan. Keessattuu obbo Jawaar Mohammediif obbo Hamzaa Adaanaa dabalatee namoonni 4 haalaan dhukkubsachuu isaanii abukaatonni dubbatan. Waan hunda kan dursu lubbuu namaa akka ta'e himuunis himatamtoonni gara fayyaa isaaniitti deebi'anii falmuu haga danda'anitti beellamni biraan akka qabamuuf gaafatan. Kana malees maatiin himatamtootaa dhiphina keessa akka jiran xinsammuun abukaatotaas jeeqamaa akka jiru abukaatonni mana murtiitti himan. Abbaan alangaa gama isaatiin beellamni biraa yoo kenname kan hin mormine ta'uu mana murtiitti hime. Abbootiin seeraas yaada garee lamaanii erga dhaggeeffatanii booda jecha amantaaf waaqii himatamtootaa fudhachuuf Bitootessa 6 bara 2013 beellama qabatan. Ganama kaleessaa wixata wayita gaazexeessitoonni gara galma dhaddachaa ol seenan obbo Baqqalaa Garbaa mataa isaanii jilba himatamaa Arafaat Abubakar miilla isaanii immoo jilba obbo Jawaar Mohammed fa'aa irratti kaa'atanii barcuma dalgeerra dugdaan ciisanii turan. Obbo Jawaar Mohammed, obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Hamzaa Adaanaa qaamni isaanii haalaan kan duraa turerraa baay'ee huqqateera. Sadan isaanii akka yeroo kaanii uffata keelloo mana sirreessaan uffanne rifeensa mataa saaddataniiru. Dhaddachi eegalamuu isaan dura obbo Hamzaa Adaanaa al tokko gara alaa ba'anii kan turan yommuu ta'u namoota isaan waliin himataman irratti hirkachuun isaaniin deeggaramanii gadi ba'anii turtii daqiiqaa muraasaa booda ol deebi'an. Wayita dhaddachi eegalamutti obbo Baqqalaa Garbaa deeggarsa namootaan iddoo ciisanii ol ka'anii ta'an. Erga ta'anii boodas harka tokkoon mataa qabataniis lafa ilaalaa turan. Maatii himatamtootaa keessaa namoonni tokko tokko dhaddacha keessatti yeroo bu'anis mul'ataa turan. Dhimmi yaala argachuu obbo Jawaarii fi kaan mana murtii addatti ilaalamaa jira. Manni murtii waliigala federaalaa ogeeyyiin fayyaa hospitaala dhuunfaa Laandimaark jedhamu mana hidhaatti dhaqanii akka hidhamtoota wallaanan ajaja kennee ture. Haa ta'u malee hospitaalichi mana hidhaatti yaala barbaachisu kennuu hin danda'u jechuu hordofee abukaatonni dhaddacha jibbaataa mana murtichaatti oliyyannoo galchanii dhimmi isaanii beellamaan qabameera. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa.
UNSC'n dhimma Itoophiyaa fi Yemen irratti walgahii taa'uu fi UNSC'n dhimma Itoophiyaa fi Yemen irratti walgahii taa'uuf akka adeemu ambaasaaddarri Linda Thomas Greenfield har'a ibsanii jiru. UN'tti ambaasaaddarri haaraan Linda Thomas Greenfield Yemenii fi Itoophiyaa wal fakkeessanii kan dubbatan yoo ta'u, biyya wanti rafaasisaan keessatti adeemsifamaa jirus jedhan. Balaa mirga namoomaa Itoophiyaa fi Yemen mudateefis hunduu gahee isaa irraa eegamu baachuu akka qabu dhaamanii jiru. Loltoonni Suudaan qotee bultoota 24 ajjeesan. Loltoonni Suudaan Itoophiyaa Gaambeellaa bakka Joor jedhamu keessatti seenuudhaan qotee bultoota 24 ajjeesuun eeramee jira. Akkasumas loon qotee bultoota horii gaanfaa 400 ol fudhatanii deeman jedhame. Loltoonni Suudaan kanaan manneen hedduus gubachaa akka jiranis gabaafamee jira. Egypt qophii waraanaa taasisuun ishee gabaafame. Akka odeessa argannetti Egypt diroonii 100 ol Israa'eliif Chaayinaa irraa bitachuu fi Suudaan immoo doonii Ameerikaa fi Raashiyaa meeshaa gurguddaa fe'an kan biyya ishee seenaniif simannaa guddaa taasifte jedhamee jira. Gabaasan United State'n fixiinsa sanyii Tigraay keessatti raawwatamu galmeessee jedhan. Gabaasa dabalataaf Oliifan Margaa. Gabaasi keessoo kan mootummaa United State'n ba'eef gaazexaan New York Times argate Itoophiyaan maqaa duula waraana naannoo Tigraay keessaa jechuun naannoo gama kaabaa irra hedduu milishoonni Amaaraa to'atanii jiran keessatti tooftaadhaan fixiinsa sanyii geggeessaa jirti jedha. Gaazexaan New York Times akka jedhutti jalqaba baatii guraandhalaa gabaasi dhiyaate uummanni kurna kumaan lakkaa'aman kan jiraatan ganda gammoojjii keessaa manneen jireenyaa saamamaniiru. Akka gaazexaa kanaatti gabaasni sun aangawoonni Itoophiyaaf michoonni isaa loltoonni milishoota naannoo ollaa Amaaraa irraa ta'anii fi muummicha ministeera Abiy Ahmediin deeggaruuf gara Tigraay dhaqan ta'ee jedhanii naannoo sana gama dhiyaa keessatti saba irratti doorsisaaf humna qindaa'ee gargaaraman jedha. Gabaasni sun akka jedhutti namoonni hangi tokko gara bosonaatti baqatan yookaan seera ala daangaa ce'anii gara Sudaanitti dheessan kaan immoo itti marfamuudhaan Tigraayitti deebisaman jedha gaazexaan sun. Ministiriin Dantaalaa United States Anthony Blinken ibsa sanbata darbe kennaniin akka jedhanitti Ameerikaan fixiinsa gara jabinaa raawwatame walumaa gala haala Tigraay keessaa gara deemaa deemuusaatti yaadda'uu isaa ibsan. Riippablikaanichi miseensa mana mareef hoogganaan koree dhimmootii alaa Michael McCall gama isaaniin ibsa sanbata darbe baasaniin bulchiinsi Baayiden gocha gara jabinaa naannoo Tigraay keessatti raawwatame kanneen dalagan akka itti gaafataman tarkaanfii murteessaa akka fudhatu gaafatan. Michael akka jedhanitti Ameerikaan baatii taanu ennaa aangoo dura taa'ummaa gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa fudhattu ilaalcha guddaa kan itti kennitu dhimma ijoo ta'uu qabaa jedhan. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Odeessa waraana bilisummaa Oromootiin guyyaa kaleessaa irraa eegalee zoonii lixa onaa Qondaala naannoo Garbaabatti lolli jabaan waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa Itoophiyaa jidduutti gaggeeffamaa jiraachuun dhagahamee jira. Waraanni mootummaa haleellaa isatti banamuuf kallattiin deebii yeroo kennuu dadhabu uummata nagaa ajjeesuu fi dararuu waan beekameef uummanni naannoo sanaa akka of eeggatu waraanni bilisummaa Oromoo dhaamee jira. Mooraan waraana mootummaa magaalaa Burraayyuu naannoo Dirreetti argamu eda humna furgaatu waraana bilisummaa Oromootiin haleellamuun dhagahame. Kana sababeeffachuun humni waraana mootummaa naannoo sana jiru uummata jeeqaa jiraachuu maddeen keenya ifoomsanii jiru. Oduu biyya alaatiin hooggantuun Maayinaamaar Aang Saan Suu Kyi viidiyoo mana murtiitti dhiyaatte. Hooggantuun Maayinaamaar Aang Saan Suu Kyi erga aangoorraa buufamtee hidhamtee baatii tokko booda abukaattota ishee waliin wal agarte. Wayita gama viidiyoon mana murtiitti dhiyaattetti fayyaa gaarii akka qabdus mul'ate. Abukaattota ishee dubbisuuf gaafii dhiyeeffatte jedhan abukaattonni ishee. Guraandhala tokko erga humnaan aangoorraa buufamtee booda bakka hin beekamnetti hidhamtee turte. Aangoorraa buufamuu ishee hordofee Maayinaamaar mormiin raafamaa jirti. Dilbata darbe namoonni 18 mormii irratti kan ajjeefaman yoo ta'u, wiixatas mormiin itti fufee jira. Oduu amma nu gaheen Jawaar Mohaammed faa yeroo ammaa hospitaala Laandmaark geeffamuun dhagahame. Guyyaa kaleessaa manni murtii waliigala federaalaa dhaddachi Ijibbaata obbo Jawaar Mohaammed faa mana yaalaa dhuunfaa hospitaala Laandmaark deemanii akka yaalaman ajaja dabarsee turuun ni yaadatama. Kanuma sababeeffachuun guyyaa har'aa obbo Jawaar Mohaammed faa mana yaalaa Laandmaark geeffamuun isaanii beekamee jira. Odeeffannoo dabalataa akkuma arganneen kan isin biraan geenyu ta'a. Daawwattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf jenne kan hanga ammaa turani qophiilee Shinniigaa waliin turtii gaarii.